Abu isin shamarran keenya dhagee fira dhugoon isinitti deema. Shamarran keenya keessaa shamarran biyya arabaa kana jirtanii wallahi billahi kabajaa fi guddaa. Sinii raanfattee gaafa biyya jirtu gaafa siita ajjalaan guutumfattee deemsan akkamitti shiyaaraa qabattee jettee dhaabbatte mootii yaata balaa. Laa sirrootiin sirraa baannaan wallahi billahi milyoon jettuun faan fiidiyoo ishii qullaa bira jirti. Tuun sunis fiidiyoo biraa qabdanii isin shamarran keenya hoggan shamarran ta'u shamarran hundi osoo hin ta'in shamarran hangi takka if kabajaa wallahi billahi if kabajaa hin qaanfatte namatti qishollee maal goota gaarabbiin guutumfaa asirra kaatee jettee karaa magaalaa deemtuun jalaa si baaseeti as gubbaatee miti uummata guutuu maqaa balleessilaa tiyyaa budu'a maal boo uummanni kanaa uummanni tana kan aboo asittis biyyattis harmaluun firaa dadhabnee harmallaa teessanii taa'uu baannaan ammoo wallahi billahi yooni teessan ni teessan taa'uu baannaan ammoo takka qasfinnee isin qaanyesin isin hin qaanyesin innee waamee qisirraa qaafannee taa'uu jirra laal qajeeltanii qajeeluu baannaan ammoo laa hundi keessanuu. Yaa Rabbi maallu agarsiista bara kana ganaa dhufti kan ija sagalee jedhan. Gana waan baay'ee agarra bara yoo lubbuun teenya achuma dheeratte jechuudha. Waan ta'aa jiru waan deemaa jiru. Biyyi keenya namni keenya shamarran keenya karamitti deemaa jiru. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaa Dakootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota koo hundi keessanuyyuu hedduuta kanaa galatooma ulfaadhaa warri sabiskiraayibii naa gootanii laayikii naa gootanii akkasuma jajjabeessaa hartan koomentiidhaanis hedduu takka galatooma ulfaadhaa dhugaa Rabbii waan isin hin jedhu qabu jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasuma warroonni immoo maatii koo hin taane sabiskiraayibii godhaatii maatii koo ta'aa isin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota koo waan baay'ee nama gaddisiisudha kuni. Shamarri keenya gara itti deemaa jirtuyyuu hin beeku jechuudha. Yeroo tokko baay'ee nama dhiba jechuudha. Yeroo tokko immoo shamarruma ta'uu kooyyuu ofan jibba jechuudha. Waanuma baay'ee waanuma miidiyaa kanarra deemaa jiru yoo agarru jechuudha. Akkatti callisnus wallaan dhiisuudhaaf maqaan keenya shamara akkatti dhiisnu hin qabu. Maqaan walumatti nu qabama malee ati bichaan akkas gootee ati bichaan balleessite nuun hin jedhan. Akkuma viidiyoo dura argitan irratti obboleettiin keenya tokko biyya ormaa kana keessatti waan tashin gochaa argaa jirtani. Ani dubartiin akkamitti sijaaraa akkas tuutti. Mee kan gara biraa quufte teenyatuun akkam akkas taati. Joolumti biyya keenya keessaa biyya iyyummaa teenya san keessaa nuti kan baaneef dalagachuudhaan malee waan kanaaf himate. Quuftee quufna si akka malee godhee raawwateet immoo amma footoo ka'aa sijaaraa xuuxaa. Silaa viidiyoo silaa adiidha waan viidiyoo nama bahamaa jira silaa gizee hundaayyuu qaama ofiitu sattaruu dadhabde ijoolleen. Amma moo sijaaraadhaan kaanii jechuudha akkuma argaa jirtan kana. Nifama qofaan naqabaa jiranitti fakkaate hin qorra amma. Inna argaa jirtan dhugaa Rabbii shamarran keenya waan itti jiran jechuudha. Ani gizee tokko yoo yaadee laalee jedhu dhugaa Rabbii obboloota koo shamara ta'uun jabbe bakka shamaruma ta'uu yaan jabbe nan qaana Rabbi maaliif hojjettani yoo dhiiratti taasofte isinuu akkas namaan jedhu isin akkas taatanii isin maalii taatanii isin bakka dhiirrillee amma bakka amma jiraasoo amma qaana'ee jira nama dhiiruma waliin haasa'u maaliif waan hin taane hamalee si tuqu siin jedhu jechuudha waan shamarran keenyatti jirtu kana yoo argan sillee siin jedhu jechuudha akka waan atis akkas taatu wayi bakka yeroo kana shamara ta'uu koo si jibbe jechuudha. Innaa maal jechuu barbaadetanii obboleewwan kiyya shamarranii maal obboleewwan kiyya waan hundumattuu mee of sattaraa of qabadhaa. Maal kun amma sirraan barbaachisu obboleettii koo sijaaran nurraa hin barbaachisu araada adda dhuguun nurraa hin barbaachisu akka dhiira taanati akka dhiiratti suuraa kana akka dhiira taana akka dhiira bakka dhiirri oola jechuun shamarran hin barbaachisu dubartiidhaaf hin barbaachisu dubartiin kabajaa qabdi dubartiin safuu qabdi. Nuti immoo safuu keenya namaa miti kan nu jalatti qabu ofii keenyaaf jalatti qabanna jechuudha. Dubartiin takka kan safuu hoo qabaatte dhiirri gaariin ishee fuudhuu danda'a. Abbaa manaas akkasuma ishee bulfachuu danda'a. Nuti kan waa hundumaayyuu kan safuu beekuu qabu nuyi malee dhiiraa miti jechuudha. Innaa obboleewwan kiyya adaraa keessan of eeggadha wantoota akkanaa kanallee araadarraa bilisa ta'a. Wanta hin barbaachisne tokko hin xuuxina. Amma fakkeenyaaf kashiisaa silaa maal dubbannaa miti shiisha fi caati kana sin qaamchisiisuu maali waan madaqaskisa kana maaliif walii gadoofu shamarra akkamitti shamarra caatii nyaatti siyaaraa hin xuuxxi shiishaa hin dhuddi yaa waaqa waraadhuma garagaraa kana dhuddi kaa waan madaqaskisa kana sin dhugu kaa wanti hin beekamu silaan beekamu waan madaqaskisa kana maal isin akkas gochuu dhaqe kaayyoo baatanii beeka keessa inni beekan nu balleesse beektanii
ruuzii asii kanaa fi lukkuu asii kanatu ijoollee keenya balleessi. Taree bakka qoomni mataarra ol bahee jechuudha. Odoo goommana biyya keenyaa san nyaataniitti furannatti fakkaata. Inni gannama qaba. Goommanni keenya sun baay'ee gannama qaba. Isatu gannu qabee nu guddise. Garuu jechuudha asoo dhufnee har'a ruuzii kana garaa xibgoonee lukkuu kana silaa lukkuun biyya kana tarkaasa lukkuu kana tareeti bakka wanni hundi itti dhaga'amu didee hiyyummaan biyya keenyaa sun yaadatamu. Har'a ammoo miidiyaa irratti hadhuura ishii mul'isaa sijaaraa qabattee akka dhiyaatti suuraa kaati. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuu. Dhugaadha amma ruuzuma kanatu isinitti koree wanti isinitti illee ilaalan hin jiru garuu kaayyoo keessan baruu qabdan. Waan baatanii baruu qabna hunduma keenya iyyuu jechuudha. Warra keessatti ammoo ani gorsa kanan kennu ijoollee warroota akkanas ta'an kanaaf. Warri immoo of beeka warroon namni gaariin hin jira akkuma gaariin jiru badaanis jira waan ta'eef. Inna kanaaf iyyuu obboloota koo kaayyoo keenya beekaa karoora keessan beekaa wanta biyyaa baatanii beekuu qabdu. Fama jidduudhaan madaabi kottaa sa'uu dhaqee inna kanaaf iyyuu obboloota koo of eeggachuu qabna. Shamarri safuu yoo beekti bareedadha. Waa hunduma isaati irra caalayyuu nuti safuu eeggachuutu bareedadha. Of taruu bareedadha. Qaama keenyas bakkuma arginetti waraabnee erguu maaliif waraabnaa? Nuti dubartiin tokko kan uumamtee fi dhiiruma tokkoo fi kanaan booda maalidha dhiirri sagal qaama kee walii gadi lallaaluufis isas of qottobaa araada garagaraa illee of qottobaa dubartiin araada qabdu. Ani dhugaa dubbachuu dubartii araada qabdu jibbisiisa maaliif hin beekan. Rabbi dubartii amma laayifii faarata caatii naamina kana waa dhugdu kana naamina kana dasnan jettu. Maaliif dubartii safuu beekti. Dubartii dhageessattuu wanta hundaayyuu dhiirri ta'uu danda'a. Garuu dubartii irraa hin bushaa rabbi. Dhiirri akkuma fe'illee yoo ta'e dhiirarraa hin bushaa. Garuu nuti dubartoota sanarraa hin bushaa jechuudha. Rabbi safuu eeggadhaa ijoollee rabbi naa nyaatu. Nuti waan biyyaa baaniif hin beektanii. Maal hin beektanii amma? Ijoolleen keessattuu baadiyyaa nuti baadiyyaa taane keessattuu amma akkoo amma ijoollee magaalatti miti beekan baala gaa'e amma sa'aatii kanatti ijoollee baadiyyaa keenyatti torra baala gaa'e. Rabbi naa nyaatu dhugaa waaqayyo isiniin jedha rabboloota koo. Ananatti illee dhaarinaati. Gorsan kenne malee waan biraallee miti garuu ijoollee keenya baadiyyaa tirre maqaa. Baay'een beeka ijoollee biyya kiyyaa ta'eyyuu kan as geechee sin dubbisne meeqatu jira. Kan as geechee bakka warra ishii yaadanne meeqatu jira. Kan as geechee warra ishii mana qoqqoo citaa keessa qorqorrootti hin dabarsine meeqatu jira. Dhugaa waaqa siniin jedha jechuudha. Maaliif kaayyoo baaniif karoora baaniif hin beekanii jechuudha. Dursa kaayyoo fi karoora qabaadhaa. Salbaajii uffataniituma of agarsiisuuf faayidaa hin qabu. Gadi jettee yoo bulte gadi jettee hojjette ol jettee bulta gaafa biyya ormaa keessaa baate. Kanaaf of laallachaa deema. Biyya ormaatti salbaajii qayyartee suuraa ka'uun faayidaa hin qabu. Biyyatti waa godhachuu qabda. Karoora kee beekuu qabda. Kaayyoo kee beekuu qabda. Boru maaliin jiraadhaa boru bultiin godhadhaa jettanii akkasitti yaaduu qabda malee akkanumaan sijaaraa araada garaagaraatiin yoo qabamaa deemte qilleessa irratti hafta obboleettii koo of eeggachaa deeme jechuudha. Ilma dhiirallee miti kan tabalaasha'u keessattuu nuti dubartoonni akkasitti tabalaasha'aa deemnaa jechuudha. Kanaafiyyuu of qusadhaa araada garaagaraatirraa obboloota koo akkasuma immoo safuulee eeggachaa deemaa nuti dubartii safuu eeggachaa yoo deemne bareennaa jechuudha waan hundumattuu jechuudha. Namni illee gizeessa si jaalata waaqayyo biratti illee akka amantaa keetti illee akkasitti jaalata malee amantaan kamiyyuu araada gara dhugi siin jedhu jiru araada dhugi namaan jedhu jiru amantaan kamiyyuu araada irraa bilisa ta'e qaama kee uffadhu siin jedha malee qaama kee baasii nama hundatti agarsiisa amantaan namaan jedhu tokkoyyuu hin jiru. Inna kanaafiyyuu safuu eeggachuu nu barbaachisaa. Dubartii yoo safuu eeggatti bareeddii kaayyoo yoo qabaatte karoora yoo qabaatte akkasitti bareeddii jechuudha. Kanaaf nuti yoo waa hundaayyuu of eegganne dhiiruma bareedatu nu fuudha. Dhiiruma kaayyoo qabdu dhiira karoora qabdutu nu hawa yoo nuti of qabnee maalagii deemne jechuudha. Yookiin hoo abbuma fe'ee sirratti akkuma macaawwa isaa sirratti taphachaa deeme jechuudha. Hundumtuu dhiirri hunduyyuu waanuma waltii keetis sii ta'uuf sitti fakkaatasi. Dhiirri hunduu yoo lubbuuti asiin jedhe waanuma si fuudha sitti fakkaata. Wanti calaqqisu hundi warqii miti. Kanaaf immoo dhiirri lubbuu kiyya asiin jedhu hundillee jaarsa keetii miti. Kanaaf of qubachaa deemaa isiniin jedha obboloota koo
kana har'a dhaamsi isa kana isinii qaba jechuudha. Yaa immoo warroonni yookiin balleessitee dogongortee jirta obboleetti koo jettanii koomentiitti nu barreessuu hin dagatinaa. Wanta yaada qiiqayoo qabaatan immoo jechuudha. Maaliif wanta tokko irraa ol deebisuun qabna. Ani dhugaa dubbachuuf nama naan jedhu sani waan badaa tokko yoo narratti arganyaan jedhanii irraa nuuf deebisa irraa nuuf qusadha jechuudha. Maaliif namni sun maaf akkas naan jedhee sammuu koo keessa galchee alkasa waan san namni naan jedhu malamalaatiin bula jechuudha. Dhugaa hirribni nan qabu jechuudha. Na akkasiin jedha buloota koo hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti warroonni chaanal kiraa taatan subscribe godhaa. Bye bye.